jimmaan na jalaan tuqin tokko amantaa kiyyan tuqin lama na keessa baatee immoo bakka feete dhaquu siif eeyyamamaadha. Oromoon immoo amantaadhaan adda qooduuf jecha amantaa koon tuqinii jette amantaan si jinnii gabbaruudha. Amantaa biraa miti bara amantaa Abbaa Jifaar jinnii gabbaru falfaltu lama. Namni kana dura dhaabbachuu dandeessan hin jirtan raayyayyuu keessoodhaan nun xinneessinii kana nuti hin dubbanne beekaa dhossinee jireenya kadhannaan hin dideeban nabaanii shaafii wajjiniin dhiisaan jiru barkanan. Akkasiin musliiman taanes gadi baaseen saaxilaa jira. Akkasiin mootiin taanes ergamtuu Minilik taates gadi baaseen saaxilaa jira. Kun immoo amman dhageessee of nyaatta bor immoo hojiittanii. Bilisummaa walabummaa Oromiyaatiin ijji kun hojiittii kama shakkii tokko malee. Maqaa Abbaan Jifaar isin biratti dhaame yoo Rabbi guyyaa kiraatti amantan amrii Rabbii hojiittii ka. Maal jechuudha? Abbaa Jifaar inni jedhame abaarsi Rabbii irra jiraatu jedha. Abaarsi Rabbii irra jira. Akkanaan jammanaa dubbii keessa. Musliimotaa fi sheekota hedduutu dhufee wallorraa dhufee jimmatti dheessuu ture islaamummaa isaatiin jechuudha. Kanaafuu nama hedduun harkaa yeroo Abbaa Jifaar akkana gabbaree inni bitamtuudha maal namni jiru. Namni Abbaa Jifaar bitamtuudha jechuudhaan komatu nauma lama. Yookaan inni nu hattuudha jibbaa musliimaa qaba yookaan immoo hubannoo seenaa hin qabu namni Abbaa Jifaar saniin komatu jechuudha. Yeruma zamanuma Abbaan Jifaar Minilikiif gibira kafalaa ture sanitti yeruma san booda xiqqoo ture bara 1892 irratti mootiin Kumsaa Maroodaa jedhamu karaa laqqaana qabdi yookaan karaa wallagga kana mootiin Oromoo jechuun Minilikiif gabbaree ture yookaan Minilikiif bitamaa ture yeruma sanitti jechuudha. Immoo takka eegasii maqallee jijjiirate maqaan isaa gara Habtamaariyaam Gabra Egzaabeer Maroodaa jijjiirame. Takkaan agarreen nama Kumsaa Maroodaa sababanni Minilikiif gabbaraa tureef nama Kumsaa Maroodaa komateen agarree warra poolitikaa Abbaa Jifaar komatu kana namoota muraasa jechuudha. Yeroo Abbaan Jifaar immoo gibira kafalu sagalee hedduu dhageessa gamanaa gamansi jechuudha. Akkana inni gabbaree ture isin warri Jimmaa akkana maarree sagalee hedduu dhageessa. Immoo nama tokko agarreen ummata Wallaggaa sababa Kumsaa Maroodaa Minilikiif gabbaraa ture. Sani jecha nama Wallaggaa komateen agarreen. Gizee dubbiin warra Jimmaarra dhufe immoo Jimmaa keessa nama qabna malee lafa qabna malee nama qabnu maal haasoo ja'amuu deema. Maaliif ta'e kun jara kanaatu muslima nama dhagahan. Muslimoota dhukatti muslimoota abboota isaaniitu qaroomota dhukatti warra qarooma qabu. Hatta duriyyeen isaanii raddaatiin makiinaa nama salaata fardeessu karaa Jimmaa kanatti. Ummata kana maaliin gaddahuu qaban jechuun warri siyaasaa hundaan miti namoonni muraasni keezii gabbaraa tana kaasanii akkana abbaan keessan akkana ture maal jechaa gabbaran. Nama biroo yeroo sanitti gabbaraa ture immoo hin tuqan. Maaliifi kun muslimaa kana hogganjoo ummata birootiif jibbaa qabnaan miti. Obboleeyyan keenya kanaannoo biraatiifis kabajaa guutuu jaalala guutuu qabna. Bifa kanaan tana fakkaattee jechuudha. Fiin qabaana baay'ee gaafadhee bu'a. Isi gaafii takkittuma gaafadhee bu'a. Abbaan Jifaar zabana isaanii keessa Oromoo miidhee jettaan. Zabana sana keessatti Oromoo kutaa kamiitu irbuu waliin galee lola waliin seenee jennaan Abbaan Jifaar akka mataa isaatti Oromoo irratti roorroo gaggeessee jennaan har'a waan Oromoo ta'e irratti gurra isaa xureessuu jirta taakka. Oromoon nugusaan bulte mootummaadhaan bultu jirti gaafa san. Kan Abbaan Jifaar akka kutaa biraa keessatti. Kanaati kutaa adda addaa fiddeen irratti affeertee waan kijibaatiin maqaa nama gaarii balleessitu kuni irbuu kam diigee Oromoo kamtu gaafa sana mootummaa tokko jalatti ta'ee namu gandaan aadaa qabuu fi kagadaan buluu fi kan nugusaan buluu fi kan jechuun mootummaa mataa isaatiin bulu jira akka shanan gibee keessatti dhugaadhaan wal dhabbiin argame Abbaan Jifaaris hin danda'a shari'aata isaa nama isaa dura dhaabbate. Kanas dhaabbat achumatti dhaabbat dubbiin laakin ilaa warri kaan dhaggeeffadha abdii eessa akka taateen beeku bireeshaa dhaggeeffadha gaafii gaafate irbuu kamiin shaaree Abbaan Jifaar waan jedhu kaase Oromoo yeroo sana mootii kamiin bultii mootii Oromoo wajjin walii galee waan kanaa waan kaasu yaale bareedduudha warri hin beekin dhaggeeffadha shanan gibee jechuun biyya mootii shan isiniin jenneerra
yeroo sanatti akka fedheefuu abbaan Jifaarii harka jimmii harka abbaa Jifaaritti kuftee jirti. Gaafa Minilik Arsii rukutu, Shawaa rukutu, akkasuma kaaba Oromiyaa Walloo kana rukutu uummanni shanan gibee nagaadha. Nagaa jira. Walitti odeeffannoon dhufee jennaan walitti ba'aniit waliin mari'atan. Akka shanan gibeetti seera qabu, heera qabu, mariidha qabu, dippiloomaasii qabu. Guumaa bulchuun danda'u geeraan limmuu gommaan bulchuun danda'u namuu mataa isaaniitiin biyya jalaa bulfatu. Mootii shantu jiru jechuudha. Mootiin shanan kun waliin mari'ataniit walii galteerra ga'aniit Minilikiin ni lolla. Arsii ni gargaarra, Shawaa ni gargaarra, galaadhaanillee waraanaanillee jedhanii waadaa walii galaniiti mootiin guumaa guumaatti deebi'e. Mootiin geeraa geeraatti deebi'e. Mootiin limmuu limmuutti deebi'e. Maal qopheeffannaa? Siinqii jedhaa yookaas galaa jedhaa waraana jedhaa qopheeffatanii waraana Minilikiin loluudhaaf qophaa'an. Namittiin ekiraan abaaramtuun kun asigaa bakki isinitti dubbii shaartee waliigaltee sana shaartee iccitii kana fuutee Minilikiin bira dhattee lafa kiiloomeetira 300 wayi deemtee dhatteetiyyi Minilikiin maal feetaa jetteen. Erga kana waliigalame shanan gibee taanii mootota shanii waliigalaniyyi waadaa kana shaarteet qaxaroo sana shaarteet mootii gommaa bichee mari'achiiftee eessa dhatte? Minilikiin bira dhatte. Eenyu ekiraan abaaramtuun har'a uummanni ittiin dhaadataa jiru kun. Gaafa dhattus maal laatte akkana jette. Maal feeta? Gibira oodha. Ani wannan fedhu jimmaan na jalaan tuqin tokko amantaa kiyyan tuqin lama na keessa baatee immoo bakka feete dhaquu siif eeyyamamaadha. Kana Minilikiif farramteet qabeenya guddaa kennitee fi biraa deebite. Oromoo cabsuu kana caale jira. Miilla dhiqee. Miilla yuu dhiqeef. Karaani kennitee fi tokko jedha. Tokko jedha. Oromoon immoo amantaadhaan adda qooduuf jecha amantaa koon tuqinii jette amantaan si jinnii gabbaruudha. Amantaa biraa miti bara. Amantaa abbaa Jifaar jinnii gabbaru. Falfaltu. Lama. Namni kana dura dhaabbachuu dandeessan hin jirtan. Raayyayyuu keessoodhaan hin xinneessinii. Kana nuti hin dubbanne beekaa dhossinee jireenya kadhannaan hin dideeban nabaanii shaafii wajjiniin. Dhiisaan jiru barkanan. Akkasiin musliiman taanes gadi baasee saaxilaa jira. Akkasiin mootiin taanes ergamtuu Minilik taates gadi baasee saaxilaa jira. Kun immoo amman dhageessee of nyaatta bori immoo hojiittanii. Bilisummaa walabummaa Oromiyaatiin ijji kun hojiittii kama shakkii tokko malee. Wanna nama himaa jiru kun balaqama sitti balaqamaa jira sitti fakkaatiin dhugaa. Yeexalaachaan giggirii miti dhugaadha jedhee Dr. Gammachuu Magarsaa. Wanna sitti taasaa jiru kun dhugaa. Kanaafuu miidhi inni guumaa miidhe. Ganuun inni geeraa gane. Ganuun inni limmuu gane. Arsii gane. Shawaa gane. Afran qalloo gane. Guutuu Oromiyaa gane jechuudha. Eenyu? Abbaan Jifaar yookaas Mahammad bin Daawud galteen jimmatti galte Naaljeeriyaarraa. Ilma haraamuu kan ilmaan Oromoo dhala Oromoo gurguraa turte kan lafa Oromoo irraa Oromoo buqqiftee waraana gara suutiin deeggaramtee saba biraa qubsiiftee har'a sabni biraan irratti qoma baaseet gateettii baaseet maqaa Oromoo uffateet kiiloo 4 illee seenee har'a aarsaa nu kaffalchiisaa jira. Siigalee? Kanaaf eessattuu bakka itti na jalaa baatan hin qabdanu warroonni Jimmaa keessumattuu ijoolleen guuma jettan itoo afaan keessanitti ziippii hidhattanii kana isinii wayya. Yeroon akkasitti haasaa jiru akka warqii beektaame warqiin lafa keessaa qotameetiyyi shaaggadaan ibidda keessa buufamee tumamee warqii ta'e gadi ba'a. Ani magaaluma Jimmaa keessattaniyyi tumamee mataa gogaa damee ajjechaan natti faradamee kana hunda dandamadhee keessa ba'eniyyi bookkiseen akka joobiraa duumessaa ol taa'eniyyi sitti gadi maa jira. Hojiitti ni kama saatalaayitii baran saatalaayitii ta'een uummatatti raccaa jira. Naal ummaka. Furachuu diddaa ati kee karaa dura dabsamta malee wanni wal kadhatamu hin jiru. Abbaan Jifaar goota, abbaan Jifaar hayyuudha, xinneessuu hin dandeessu, inni makkatti masjiida ijaare, makkatti masjiidni inni ijaare hin jiru. Gootummaa inni nama tokko loles hin jiru. Dhaltii haadha manaa si Minilikituu siin lubbuun jirtu yaabde. Wanni takka siin goote hin jiru. Yaadna keessa waa sirrii ta'e uumaa Hermeegis takka maaliin dubbachuu barbaade? Gaafa abbaan Jifaar jiru san mootummaan inni keessa ture san mootummaa Miniliki.
mootummaan Minilik kun dhugaadhaa akka uummata Oromoo gabroomsee kaan qalee kaan akka fadhu akka barbaade ofii taasisa sanitti isa kana hin tuyne dhugaadhaa maaliif jennaan gaa kun hariiroo jirtuu jira jechuudha. Kanaaf inni gaheen Abbaa Jifaartun gaheen isaa maal ture inni yoonii fi Oromoo ta'e dhugaa Rabbii sanitti lubbuu Oromoo nama tokko bilisa maa hin baasin. Lafeessa baafnee siif gubdee nyaatta qote. Amma sonu dhaggeeffate caba. Amma na dhaggeeffadhu. Ati eessa ture? Mee abbaan kee gaafa sana eessa bulchaa ture? Maaliif dhugaa maati fiddanii? Abbaan Jifaar dhahamee. Marko nu dhagee akka seenaatti waan akka dhaggeeffachaa jirra malee Abbaa Jifaar yoo gaarii yoo dhagaye Abbaa Jifaar gaarii yoo hojjete taana anaafis siifis abaluufis osoo hin taane guutuu Oromootiif hojjete yoo jenne akkasi fudhannaa jechuudha. Rakkoonni fidees akka jirutti waliin qooddachuudha qabna. Kanaaf Abbaa Jifaar gaarii ta'ee hamaa ta'ee seenaan mirkaneessaa kanarratti hundoonee deemne malee ati akka dhuunfaatti immoo arraba laatiin gaa abbaa nuyi jiru kana hin beeknu seenaalee caqasu jira nuti. Kana wal cinaa qabannee waan duraan beeknu fi kana wal cinaa qabannee ilaalleeti karra dhugaa fudhannaa bara abbaa kiyya. Kana achi loltee akkanaatti Abbaa Jifaar dhagaa qabda waan kana seenaan haasa'u jirta wanni kitaabni seenaan dubbatu sirrii miti jennaan lakki sammuudhuma kiyyaanin isinitti waa himaa jiraa jedhe nuti kan kitaabarraa argarru kitaaba seenaarraa kan argarru arabiffaa ingiliffaa oromiffaan kan dubbifnu amma wanta asirra kan isin mini waan biraan qabu yooniif immoo lakki dinneetiin tuttunnaa sin duraanuu inni nu akka qomate seenaa lafa kaa'ee jira. La ilaha illallah. Mucaan kun yeroo tokko nama dhaggeeffatu itti fufadhu buleessu. Jarri akkanuma yeroo waa'ee madaa jala isa durii fayyaban hidda xannachaati waan ta'eef. Gurgudduuma jiraatu ija. Itti cabsi wallahi. Wanta kanaan jiru. namni tokko yeroo Nabi Muhammadiin maqaa dha'ee sallallahu alaihi wasallam jechuun dirqama. Namni maqaan kiyya biratti dhahamee raamatan irratti hin buusne irra dogna namaatii jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donna immoo Rabbiin hin jaallatu. Ani waan isin jechuu barbaade namni maqaa Abbaa Jifaar isin biratti dhahame yoo Rabbi guyyaa akiraatti amantan amrii Rabbii hojiitti ka. Maal jechuudha? Abbaa Jifaar inni jedhame abaarsi Rabbii irra jiraatu jedha. Abaarsi Rabbii irra jira. Akkanaan jammalaa dubbii keessan. Abbaa Jifaar yeroo jedhame abaarsi Rabbii irra jiraatu. Jettanii jammatu. Abba maal carraan ulaa daabee garaan dhukkubee irra carraan ulaa daabee difama hojjetu. Gaabirri dhageessaami abaarsi kun sirratti deebi inshallah. Ammoo haa ta'u dhiisaa Oromoo warri kutaa biraa. Lee Oromoo irraa fudhaame isinirraa qabuuseera. Rahaaduma fudhaame. Waan hafe nu jingeera gurbaan kun waa tokko gaafee deebis hin beeku. Dandeettis hin qabutti fudhadhaam akka barbaadane. Bara jarri kun waan takka egaa mootii too'insa waanuma gaarii sala baqaa malee seenaan tokko nam tokko qabu seenaa gaarii fi seenaa baduu qaba. Inni akka dhageetti waanuma namni xiqicha gaarii san qofa malee guutuutti gaariidha nagee jennee fudhachuu hin qabnu bar seenaa baafee telloote. Rakkoonni qabus ni qaba rakkoo sadiifan baafne ugguu akkanaa goonni dhufee nu hime dhageeffachuu qabna mar dhageeffannee fudhanneetirra waan hin taane immoo waan sirri beeru deebisna malee murminee arrabsuu fi kanaa miti kan barbaadnu. Kolega saatiin jira jabaadha. La na sodaatte jedha. Lakki wallahi sodaan hin jiru. Wanti tokko wanni wal sodaatamu hin jiru. Ani la mariidhaa fi yaada nama wajjiniin dubbachuu irratti ulaa kiyya bana. Garuu namni yaada irratti wanni jedhe nan arrabsa. Maaliif wallaalaa wajjiniin tagga'uun nama barbaachisu. Kanaafuu itti cabsa. Warri amma gaafii barbaadan ila yeroo maqaa Abbaa Jifaar dhaatan abaarsi Rabbii irra jiraatu jedha zaalima Rabbi Quraana keessatti ala la'natullahi ala zalimin jedhe waan ta'eef abaara akkuma Nabi Muhammad irratti salli buuftan Abbaa Jifaaris abaara ayyee inni guutaa jedhu kun guutaa deebi maal yaadni kee? Ani badallee naggeeffamne reefuu seene.
Aye. Badallee dhaggeeffanne yaa'u yaadni jiru silaas immoo qaama of dura dhaggeeffadhu irratti anis ni gumaacha yaada jedhusa. Dhalataa isaateet. Adama. Oromoon gabrummaa keessa jirti moo gabrummaa keessa hin jirtu? Yaa'u gabrummaan kana caalamaa inni mootummaadhuma baarree jala jirra ammaa fi mormachaa irra kaasilas immoo. Ayye. Waaqatu gabra godhee nu uume moo namatu nu gabroomse? Namatu nu gabroomse malee gabrummaa rabbirraa maal nu laateera rabbi ardii bal'oo irratti magariisa gama irratti. Ayye falmachuudhaaf immoo amma qophoofte jirtare. Amma dhumatti. Qaama si gabroomse immoo barteetta? Bareera. Eenyunni? Onko raammoo ta'ee na nyaatee bakka diirmartu. Raammoo ta'ee na nyaatee. Gabrummaan keessaa raagaa. Afaan keessaa waan baastee oolte isiin afaan kootee ba'uu jette ateessu. Lakki foon keenya raammoo ta'ee nu nyaanne alagaadhumatu bakkeedhaa dhufee nu teetiin sobaa innis warra ana mimmali kabbaa jifaar jedheedhaati kadir martuus quban qaba. Inni koo yaanni koo sii galeera. Foon kootu raammoo ta'e na nyaatee jechuun namuma keenyatu iyyuu nu gabroomsee isa jedhuudhaaf hiikoosaa akkasii bar. Inni akkasuma hiikni isaa immoo akkasuma alagaallee alagaadha jettee beektaa isa immoo sun keessa taa'ee diina ta'e immoo. Walumaa galatti falmadha. Yeroo falmadha. Isaaf gabroomne malee otoo walooma qabanne kan alagaadhaa nama dhiba jetteeti. Akka gandaatti ijaaramuudhaaf hammam qophiidhaate? Akka gandaatti odoo hin taane. Lakki akka gandaatti. Akka gandaatti dummee naa ibsisammoo. Yaada wayitu miidiyaa kanarra deema yeroo baay'ee gandummaadhaan iyyii uummanni wal nyaataa jedhu. Oromoon gabrummaa jalaa bahuudhaaf akka gandaatti ijaaramuun dirqama. Amma akka gandaatti ijaaramuudhaaf qopheessitee jirta. Akka gandaatti odoo hin taane akka oromummaa kootiitti hanga dhumaatti nan jiraadha. Lakki bilisoomuu barbaadu. Ammasii. Sana akka gandaatti ganda keessatti dhaladhe keessa abalu rakkoo Oromooti jedhee yoon sii kenna. Nagamai. Shabakaan isaa isa buusee jira. Dadhabee jira natti fakkaata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Jirta. Hundinuu nagaa keessanii? Nagaadha wallahi alhamdulillah. Akkami? Nagaadha dhugaa rabbi. Anu gaafi tokko nagaa gaafi natti ta'a yeroo waa'ee jaarsa kana ka'e uummanni keenya akka waan hollataan itti ka'e yookaan akka dhukkubni wayii dhukkuba yeroo bonaa itti bu'ee wayiitti hollatti maaliif kun rakkoo dhugaa jirtu gabaasa yeroo namitti hin hollatti waan isaan beeku nee warri haasoo barbaadan jaraa ka'e ka'e egaa xiqqoo boqodhumeeti reefoo seentaati fakkaata. Ayyee. Boqodhumee. Namni haasoo barbaadan dhaabbisee nagaa jechuun. Waan baay'ee barreegaa waan ajaa'ibaati irra waan ajaa'ibaati garuu aga tokkollee numa beekna warri hin beekne yoo jiraate malee dhugaadha wanni inni jechuun dhageetiin jira nama birarraa seenaa kana dhageetiin jira nu kun sirriidha beeta
Kanaaf waan inni itti dabalee yookaan gaduma ba'ee uumee miti dhalataa jimmaatti na fakkaata asirratti siyaa kana qoratee beeka. Oromoon jira wanni amma inni jee dhugaadhaa osoo jimma abbaa jifaar dhugumaan Oromoo ta'e jimmarraa Oromoon baqattee yaaddee magaalaa sun guutuu sabni adda addaatti hin galu gaafiin jiru tumura gaadhaa kabiraa jirachi hin deemin. Mararaa guddinaaf illee waan jee jira jimmarraa lafa qabna malee nama hin qabnu jee kunis hayyoonnis waan jiru himaa jiran jechuudha. Seenaan jirtu dhugaadha waan nurraa bade deeffachuun dirqama keenya aaruu hin qabnu lafti teenya lafee teenya waan ta'eef akkasitti waliigaluu qabnaa yaada joon qabagaa mee warri biraatti hidhanii abdiinis jira seenaanis. Seenaan erga gargaraatti akka tokko raafamaa jirti. Seenaanee Abeesim jedhee hakkeeffadhe yaada isaan amma irratti haasa'an kun ilaaltee ijoollee jimmaa kana hirraa sabeette isaanuma qofayyuu utuu hin taane amma jimmi waa'ee abbaa jifaar qofaa otoo hin taane homa abiyyi uummata irratti gochaa jiru uummata oromoo kana haalaan hacuucaa jiru kana ati seenaa abiyyi kana yoo itti kaaste baay'ee isaan dhukkuba beette namoonni jimma keessatti dhalatanii. Atamma alootaan jimma taate gaaffii takka gaafachuudhaaf iyyuu jimma keessa teesse yoo nama gaafate sana qabaniif inni fannisiisu uummanni dabarseesi kenna uummanni jimma baay'ee hamoota haalaan of hin hubanne beektee achi keessatti kanammoo seenaatu lafa kaa seenaan rimmi nyaatu beektee namni takka hin du'a waan ati dalagde waa ati hojjettee duute immoo yeroo eegdi malee hin baati laaltee qabu ammaati abbaa jifaar waan isaan dalagan saba uummata oromoo kanarratti waa isaan dalagan seenaatu qabee jira amma gama kamiinuu oromoo akkaataatti isaan gananii akkaataatti isaan oromoo irratti diinaaf karaa kennan santu tokko seenaatu gadi bahee jira isa kana yeroo dhagahan nama sheenessa. Mootummaa hayyuu ta'anii isaan achi keessatti gootoo jedhanii illee dubbatanii namoonni hubannoo kana hin qabne kun dubbii oksaa of keessaa qaba beektee dubbii oksaa haalaan of keessaa qaba amma laaltee gaafuma uummanni abiyyi kanarraa qabuyyuu biyyatti dhalate irratti waa hin dalagne ka jedhamuu fi amma isaan mootummaan kunillee biyya babbareechaa jira. Kara jimmaa kana finfinnee keessaallee iddoo tokko karaa xaragaa jira kuni siistema ittiin namoota olii gadi raafamaa jiran kana nama maalummaa isaan beekne kana siistema ittiin gara ofiitti yaammatanii aangoo tursiifatanidha kuni tooftaa jiraati beektee. Isa kana keessatti immoo laaltanii Oromoon ammallee ofii hin barree of baratanii hin jiranii. Ittuma fakkaachaa gara arganitti jajallatu namni seenaa isaa hin beekne namni maaliif akka jiraatu uf hin beekne itu achi keessatti baay'ataa jechuudha rakkoo guddaan akka uummata jimmaatti jiru kana isa jimmaa iyyuu dhiisne akka biyyattiitti iyyuu uummata keessa rakkoo gurguddaatu jira. Akka mootummaan kun aangoo irra turu ka taasises immoo uummatuma Oromoo makanatu taasise si jechisiisa beektee kabraa miti. Akka isaan turanii fi waan barii jalatti tottolchaa haala siyaasaa isaallee tottolchaa fiituma hacuucaatuma jiraatu beektee kijiba kana dhugaa fakkeessanii isa kanatu rakkoo guddaa qaba rakkoo kana of keessaa baasuu hin danda'u uummata jimmaa qofa otoo hin taane akka biyyaatti akka gandaatti hin jira kun. Amma gaisa kanaaf ejjennoon barbaachisu tokkoof tokkoon wanti namni irratti hojjechuu qabu haalonni qubee kun ka arge kuni ka hubate kuni saba keenyaaf fakkeenya akka ta'uu qabu waraana isaa cimsachuudhaa fi ejjennoon murtoo godhachuudha. Oromoon falan isheen qabdu amma waa akkasii kana jajallataa akkasii kana of keessaa baasuu fi seenaa kufe namarra kaasanii warra faarsan faana harka rukutuu dhiisuu fi dibbee jala cabsuudhaa fi murteeffachuu qaba amma Oromoon qeerroon isaa ta'uu qarreenis aamsa akkasii isaaniif qabaanii qawwee akka kootti akkasii.
Kalau tu betul. Lupa tu kasi kita tidak pasal ramah cara sih kan jira. Agak serati mereka kayak tiba mana tu kata. Ane wani na ngalle wani na galu de yero unduma o man kanya na numa da ne ka bateti nama na no sa san kesati yero dabre kesati mi da hidu fide akka gotal la ni ti amman tan wonni sena no ti abba jibar kambenu akka sena na magari ma turan jechuda kun khara isa khabba jifaddala gi wan gari isa male tokko hama sa university santa kan juran ka duran ka barati yero wana kana de genyo mo khani pi kanul cina ka banne lalla akkana mata ko tamo woni hubachu dandenyu abba jifar wan gari ci fo jette jenne nama kulkulu de jenne murte sun duranu harama le da gol harama le da abba jifar jo minilik la gafne tu amelike minilik hasoine jarri ga masan qayla fa minilik akamitu tanje warreyu minilik abba inni dar inni jara bule isaf gabrome ummata gabromse ummata mide hakaba jifar khana lali sabol khafne sira gari de janni ko furanne khuni nama kam patti sedur masal patti Nani koji sati madalama acuma temo kange bera kafale namum tembe kagama cha ke jati nama danu da kange bera kafale gebera kana nama danu kafala ne helu ke salle jira wala ka ke salle jira macha ke salle jira na tewa tula ba ke salle jira na tewa kata kana ka tullu mu mal darara mu majetan kun na me gebera kafale de ba te danu na macha ke jira danu na sa woni be na ma kitaba ta ne la daga wanti ke sa gogula ke galle koni warra kana kundo gantoni do famu ngobdo lukun wundisi wori wa garan gabba me bole himame kun ganto de me ba famu gob hattoni hinjir wonta kana wala su wolta tudane yarto si ummata kayta jerto yarto ra kuno oromo ra wa jete ra ba bu se duwe jeni adda ambasani wato ko ginkishani fidani ba su gaba garum mo singan jarta kana mo dokubo we kabde gen jero wa he duga timan akka waan namni rasaasa yookaan misaalaan dhahetti iji teessiraata manikin akka waan namni misaalaan yookaan misaala yookaan kooraan tokko dhahetti asirraa ijiti kun dongora guddaadha dhugaadha somni soba ana kama taakooti itti fufadhu akkasii haasaa kan sirkatti qabe jechuudha. Alafu manni keenya bayyana